Kakuu addaa Aliis waliin. Gaafa tokko ganama Aliis sirni addaa bu'aa qabu tokko mana keessatti akka raawwatamu natti himte. Halkan keessaa sa'aatii 8tti annuu yookaan daa'ima baay'ee diqqoo kan taate daaddeen yookaan harkaan kan deemtu kan lubbuun jirtu fiddee dhufte. Osoo an argu Aliis quba ishee ija daa'imaa yookaan ija annuu sanaa keessa galchitee ija ishee lamaanuu keessaa baaste. Iyyi daa'ima sanii onnee kiyya baqaqsuu gahe. Kana booda daa'ima sana billaadhaan qaama ishee guutummaatti kukkuttee tirii keessa keessee Wadhu nyaadhu naan jette. Anillee rifuuf sodaa guddaan qabamee kun ijjuma gonkumaa hin ta'u jedhee ni dide. Diduu kiyya kana dhageettee baay'ee aarte. Ila hamaan na laalte. Anillee adoo wanti hamaan biraa natti hin dhufin filannoo biraa hin qabu jedhee foon daa'imaa san nyaachuu dhiigalli arraabuu jalqabe. Kanaan duuba akkas naan jette. Kun anaaf si gidduutti kakuudha. Waan an tolcheef tolchaa jiru kana ammaan boodas kan tolchu nama tokkottuu hin dubbattu. Gaafa garuu dubbatte ofumaa du'a ofitti faradde jechuudha. Ofumaa du'a ofitti murteessite jechuudha. Naan jette. Yoo kana naan jettu guddaa rifadhe. Kana dhaga'een duuba wanti addaa tokko keessa kiyyatti uumamuu jalqabe. Aga ofii kiyya to'achuu hin dandeenyetti jirjiiramuu jalqabe. Gorsa of eeggannaa haadhotiif abbootii kiyyaaf akkas isiniin jedha. Hojjettoota manaa keessan hin beektanii? Ka'umsi isaanii eessa? Warra isaanii amantaa isaanii hoo? Ijoolleen keessan eessa? Eenyu waliin oolti? Dhuguma hin beektanii? Ijoollee keessan xixiqqoo isaanitti dabarsitanii kennisaan duratti waa'ee hojjettuu yookaan hojjetaa manatti qacarattanii waan beektanu qabdanii? Dhuguma kana yaaddanii beektanii? Mee yaadaa? Aliis daa'ima diqqittii amma ila keessaa baastee billaan kukkuttee na nyaachiste kana eessaa fidde? Abbaa kiyya haadha kiyya qabadhu. Hojjettoota keessan to'adhaa. Oolmaa ijoollee keessanii to'adhaa. Kanaafuu warra kiyya dubartiis ta'e dhiiras nama mana keessanitti qaxarattan kamiyyuu duuba nama sanii haala isaanii hundumaa sirriitti qo'attanii beekuu qabdan. Eega kana hundumaa goote Aliis miseensa guutuu hojii dukkanaa kana akkana goote mirkaneeffatte. Kana booda akkaan of danda'ee hojjedhuuf mana biraa qofaatti anaaf barbaaddee meeshaa barbaachisaallee itti naaf goottee hojii kee jalqabe naan jettee addaan baane. Kakuu biraa biyya Hindiitti. Xalayaan lammaffaan akkaan walga'ii isaan irratti kallattiin itti hirmaadhuuf biyya Hindii magaalaa Niw Delhii irraa naaf ergame. Garuu walga'ichaaf deemuun duratti ulaagaalee asii gadii akkan raawwadhuuf natti himame. Akkas naan jedhan. Udaan yookaan faalawaa namaa nyaadhu. Hantuutaaf waan biraa kan du'ee ajaa'eefaa nyaadhu. Akkasumas halkan gara bakka awwaalchaa deemiitii hafuurota hamoota yookaan ergamoota keenya wajjin walqunnamtii saalaa raawwadhu naan jedhan. Isa asiin gubbaatti tuqame kana raawwadheen duuba dubartii fooniin jirtu yookaan nama wajjin walqunnamtii saalaa gonkumaa akka hin raawwanneef dhorkame. Ana dhooggan. Yeroo kana ani hojii jalqabee ture. Daldalaa kontiroobaandii cimaa ta'eera. Xalayicha isaaniif deebisu irratti waan isaan jedhan akka raawwadhee fi garummoo akkamitti akka gara biyya Hindii dhufuu danda'u hin beekuuti kanaaf gargaarsa keessan barbaada jedheen. Yeroo daldala kontiroobaandii kana hojjedhu immoo humnoonni kunniin naan duba jiran waan ta'eef warra gumrukii yookaan qaama mootummaa meeshaan seeraan alaa kan gara biyya keessaa seenu dhorku wajjin rakkoo tokkoyyuu hin qabu ture. Amma birrii guddaa argachuu jalqabeera. Yeroon rakkinnaatiif beelaa kan daaraa fi hiyyummaa sun darbeera. Garummoo gaaffiin kiyya kun haga yoomiitti itti fufa. Gaaf tokko mana kiyya cufadhee bahee galgala gaafan deebi'u namni tokko mana kiyya keessa taa'eeruun arge. In rifadhe, in sodaadhe. Inni garuu ati Amaanu'el Amoos miti naan jedhe. Anillee jedhee deebiseef. Innillee gara Hindii akkas geessuuf ergamee dhufe kanaaf qophaa'i naan jedhe.
Anillee mana kiyya hundumaa cuccufee qophii kiyya hundaa xumuradhee isa bira taa'ee ajaja itti aanu eegachuu jalqabe. Innillee harkaan yoo na tuqu akka waan mandiisuun yookaan bakakkaan yookaan mabraqiin nurra bu'ee tasa achi barnee turtii muraasaan booda biyya Hindiitti magaalaa Dahidaa jedhamu galma namni baay'een itti walitti qabamee nu eeguun baane.